Akkam jirtan hordoftoota fayyaa naftiidhaan nagaa keessanii egaa kutaa lammaffaa waa'ee marsaa laguu jedhu qabannee isin dhiyaanneerra. Viidiyoo keenya isa duraatti maalummaa marsaa laguu akkasumas amaloota marsaa laguu fi akkasuma mallattoolee marsaa laguu isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Mallattoolee yeroo marsaa laguu isin namatti dhufan keessaa tokko dhukkubbii garaa, ol nama gursisuun, nyaata nama jibbisiisuu, darbees nama uqqisiisuun jiraachuu danda'a. Akkasuma harmi nama dhiituu fi nama dhukkubbiin mataa, dadhabbiin akkasumas garaa nama bokossuu fi baasaanis darbee jiraachuu danda'a. Egaa dhukkubbiin duddaatis jiraachuu danda'a. Nama jibbisiisuu, ofitti nama aarsuu, si'aayina dhabuun kun mallattoolee yeroo marsaa laguu namarratti mul'achuu danda'anidha. Egaa mallattooleen kun hanga salphaatiif hamoo ta'uu danda'u. Inni salphaan mallattooleen kunniin salphaa wanta tokko irratti dalagaa keenya irratti dhiibbaa kan hin fidnedha. Yeroo tokko yaa ta'uti malee mallattooleen kun hamoo ta'uudhaan dalagaa keenyatti irrattis ta'e akkasumas hojii keenya irrattis darbees immoo walitti dhufeenya namaan qabnu irrattis dhiibbaa gochuu danda'u jechuudha. Egaa akka walii galaatti irratti akka ilaallu dhukkubbii garmalee yeroo marsaa laguu kun Dysmenorrhea isa jedhamu afaan Ingiliffaatiin. Egaa akkuma dura isin kaasuuf yaalletti dhukkubbiin yeroo marsaa laguu ni jiraata. Dhukkubbiin salphaa ta'e dhukkubbiin garaa ni jiraata. Akkasumas immoo wantoonni garaagaraa mallattooleen amma dura isin hin jenne sun nima jiraata. Yaa ta'uti malee dhukkubbiin kun garmalee yoo ta'e dalagaa keenya guyyaa irratti barumsa keenya barachuu kan hin dandeenye, walitti dhufeenya namaatirraa kan dhugganuu ta'e kun sirrii miti jechuudha. Yookiin Dysmenorrhea kan jennu isa kanaa jechuudha. Dhukkubbii garmalee dalagaa dalannuu fi akkasumas wantoota goonuu irratti dhiibbaa kan nurratti qabaatu yoo ta'e kun sirrii miti. Hordoffii fi yaala kan barbaadudha jechuudha. Kana garmalee kan jennu yookiin Dysmenorrhea kan jedhamu jechuudha. Egaa dhukkubbiin xiqqaan akkuma yeroo baay'ee dubartoota hanga parsantii 90 ta'an irratti ni jiraata. Dhukkubbiin kana keessaa dubartoonni muraasa ta'an dhukkubbii garmalee yookiin Dysmenorrhea kana isaan ni mudata. Waliigala irratti dubartoonni tokko jalqabarraa kaasee sababoonni akka isheen dhukkuba kanaaf saaxilaman sababoonni gochuu danda'an ni jiru. Inni tokkoffaan seenaa maatii keessa dhukkubbiin kun kan jiraatu ta'e haati yookiin obboleettiin hanga isaanii kan qabaatu ta'e carraan isaanii hanga tokko ni dabala. Kana jechuun hundumti isaaniitu hin qabaatu jechuu miti. Inni biraa tambuutuutuu fi akkasuma alkoolii gargaraa fayyadamuun dhukkubbiin kun akka nutti hammaatuu fi akka jiraatu gochuu danda'a. Akkasumas ulfaatina qaamaa garmalee kan jiraatu akkasumas immoo jeeqamuu marsaa laguu yookiin marsaa laguu sababoota garaagaraatiin guyyaa 8 ol kan nurra ta'uu fi akkasumas immoo hamma jedhamu ol kan dhiigoo ta'e yookiin guyyaa darbes ni jennee jira miililitirii 80 ol kan ta'uu ta'e sababa kanaaf dhukkubbiin nutti dhagahamuu danda'a. Sababa kanneen inni biraa fi inni guddaan yeroo baay'eedhaaf sababa dhukkubbii kanaatiif akkasumas mallattoolee sunniin akka nutti hammaatan kan ta'u dhiphinnaa fi akkasumas yaaddoo marsaa laguuti. Akkuma yeroo tokko hubattanis dubartoonni tokko maalidha yeroo marsaan laguutti dhufu baay'ee yaadda'u, baay'ee dhiphatu, baay'ee isaan dhiphatu jechuudha. Egaa tokko kun dhukkubbiin jiraatumaaf ta'a. Inni biraa immoo tokko maalidha marsaan laguu kun uumamaa fi fayyaa ta'uu hubachuu dhabuurraa ka'aa jechuudha. Tokko darbee namoonni tokko maalidha marsaan laguutti dhufe waan hamaas waan badaa kan itti fakkaatu jira. Keessattuu dubartoonni yeroo jalqabarra jiran kanarratti wanti hubachuu dandeessan tokkoffaa fayyummaa fi akkasumas yeroo dubartiin marsaan laguutti dhufu kan gammaduu qabanidha jechuudha. Jalqabarratti dubartiin takka fayyaa qabdii kan jedhu agarsiisa. Inni lammaffaa dubartiin sun fayyaadhaa daa'ima godhachuu ni dandeessa kan jedhudha. Qaamni kee hundumtuu hojjeta kan jiru agarsiisa jechuudha. Egaa akkuma torbee darbe isin kaanne walitti dhufeenyi marsaa laguu fi qaamolee birootis baay'ee murteessaadha isiniin jenneerra. Marsaa laguu kana arguun kee dubartiin tokko maal agarsiisa? Qaamoleen amma barbaachisuunis fayyaadha. Akkasumas immoo qaamoleen biraa kallattiinis ta'e al-kallattiin influensii yookiin dhiibbaa godhan sun fayyaadha jechuudha. Kanaaf fayyummaa ta'uu kan agarsiisu waan ta'eef kana beeknee hubachuuf yaaduu qabnu. Yeroo marsaa laguu kanatti dhufte fayyummaa ta'uu kan agarsiisu ta'uudhaan
yaada keessa galuu dhiisuun barbaachisaadha. Dhukkubbii yeroo marsaa laguu bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan piraayimaarii Dysmenorrhea yookiin gosa tokkoffaa kan jedhamu, inni biraa gosti lammaffaa dhukkubbii yeroo marsaa laguu garmalee kan jedhamu yookiin secondarii Dysmenorrhea. Piraayimaarii Dysmenorrhea yookiin dhukkubbii garmalee yeroo marsaa laguu gosa tokkoffaa kan jennu kun rakkoolee gadaamessaa wajjin kan wal qaban yoo gadaamessi kan dubartootaa fi qaama hormaataa kan laalamu ta'e fayya qabeessa jechuudha yeroo kanatti. Sababbiin dhukkubbiittis kottoonfachuu yeroo gadaamessaa yeroo marsaa laguu irraa ka'uudhaan namatti dhufa jedhameeti kan yaadamu. Yeroo baay'ee sadarkaa umrii jalqabaa irratti kan dhufu umrii 14 hanga 24-25 tti kan dhufudha. Dhahata keessa akkuma daa'ima godhanneen akkuma umrii keenya deemaa jirru kan badudha jechuudha. Yeroo baay'ee guyyaa tokko dursee dhukkubbiin kun kan nutti dhufudha. Guyyaa 3 hanga 4 jidduutti immoo nurraa badaa marsaan laguu kan badu ta'e dhukkubbiin kun kan badudha jechuudha. Egaa dhukkubbiin kun yeroo baay'ee seenaa maatii akkasumas wantoota garaagaraa wajjin wal qabachuu danda'a. Kan yeroo keessan wajjin badudha jechuudha. Dhukkubbiin kun salphaas ta'uu danda'a, gara biraatti ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa secondarii kan jedhamu yookiin rakkoo gadaamessaa wajjin kan wal qabatu secondarii Dysmenorrhea yookiin gosa lammaffaa kan jennu rakkoo gadaamessaa wajjin kan wal qabatudha. Yeroo baay'ee umrii 30 hanga 45 hanga 40 jidduutti yookiin kan mudatudha. Yeroo baay'ee marsaa laguu dhukkubbiin kun marsaa laguu osoo nutti dhufin torbee tokko yookiin nama dursee dhukkuba, akkasumas marsaa laguu jirus nama dhukkuba, akkasumas marsaa laguu erga deemeen boodas nama dhukkuba kan nama dhukkubta. Dhukkubbiin kun yeroo baay'ee dhukkubbii biraa wajjin wal qabachuu danda'a. Yeroo fakkeenyaaf yeroo quunnamtii saalaa fi akkasumas bobbaa kan teenyu ta'e dhukkubbiin nutti dhaga'amuu kan danda'udha. Akkasumas rakkoo hormaataa biraa wajjin wal qabachuu kan danda'udha. Fakkeenyaaf hormaata yookiin dhala dhabuu yookiin kanniinis ta'uu danda'a kan ta'u ta'a jechuudha. Sababoonni gosa lammaffaa kana dhukkubbii marsaa laguu yeroo marsaa laguu garmalee kana kan jedhamanii kan yaadaman tokkoffaa irratti endometriosis kan jedhamudha. Yeroo kan maalidha tishuun keessoo gadaamessaa marsee argamu iddoo biraa kan jiraatudha. Inni biraa dhiitaa gadaamessaa akkasumas immoo infekshinii dhibeewwan quunnamtii saalaatiin daddarban qaama hormaataa gara olii jiru yoo kan miidhan ta'e dhukkubbii kana nutti fiduu kan danda'anidha. Yaalli yookiin gargaarsi dhukkubbii yeroo marsaa laguu fi goonuu dandeenyu maali? Salphaas ta'uu danda'a, hamaas ta'uu danda'a. Dhukkubbii kan akkamitti of gargaaruu dandeenya fi yeroo kam immoo mana yaalaa deemuu fi gorsa ogeessa fayyaa argachuu qabna kan jedhu. Tokkoffaa irratti asirratti akkuma jalqaba isiniin jenne marsaan laguu yeroodhaaf kan eeggate ta'e of amansiisuu fayyummaa jiru ta'e of amansiisuun murteessaadha jechuudha. Akkasumas immoo yeroo waa'ee marsaa laguu kanarratti abbaan haati pooliis hundumtuu abbaan manaatis hubannoo gahaa ta'e qabaachuu qabu. Kun maalidha? Dubartoota sanis gargaaruudhaaf yaadanis ta'e akkasumas gargaarsa isaan barbaachisu gochuudhaaf baay'ee murteessaadha. Dubartoonni kun amalli isaan jijjiiramuu danda'a. Dhukkubbiin isaanii kun dalagaa irraa isaan hambisiisuu danda'a. Akkasumas walitti dhufeenya isaanii san boodensuu danda'a. Yeroo kana maalirra akka jiran beekuu kan danda'an yoo maalummaa kanaa kan beekanidha jechuudha. Dirqamaaf dubartoonni qofti waa'ee marsaa laguu beekuu qaba kan jedhu wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Dirqama beekuu qabu. Taatis qixa dubartootaa saniitiin warri dhiirotaatis beekuu qabu jechuudha. Kana tokkoffaa gargaarsa nama saniif gochuu hin danda'u yoomiyyuu ta'e jechuudha. Hariiroo namoota jidduu jirus cimsuu danda'a. Kallattiinis ta'e alkallattiidhaan miidhaan kun yookiin dhiibbaan kun dhiirotas ga'uu danda'a. Fakkeenyaaf dubartoonni yoo marsaa laguu irra dhufan walitti dhufeenya abbaa manaa wajjin qabatan isaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Baay'ee tokko si'aawoo miti yookiin amalli jijjiiramuu danda'a. Walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a. Kanaaf dhiironni amaloota dubartootaa irratti yeroo jiruudhaan jijjiiramu kana hubachuudhaaf yoo
akkasumas gargaarsa dubartootaaf gochuudhaaf dubartoonni yeroo kanatti gargaarsa barbaadu waan baay'eedhaan sappoorti gochuu qabna. Yeroo kanatti yoo hubannoon qabaanne ta'e gargaarsa goonus ta'e akkasumas yoo amalli isaanii kan nutti jijjiiramu ta'e jireenya keenyaafis ta'e deegumsa jireenya keenyaatiifis sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hubannoon qabnu dirqama dhiira dubartii qofa osoo hin ta'in dhiirris hubannoo qabuu fi akkasumas gargaarsa amma asii gaditti isin tarreessu kana yaala amma isiniif himnu kana dubartii qofa osoo hin ta'in dhiironni illee beektanii dubartootaa fi akka obboleewwan keessan haadha manaa keessan obboleetta keessaniif gargaarsa kana gochuu qabdu jechuudha. Akkasumas immoo dubartoonnis yeroo marsaa laguu isin dhufu abbaa manaa qabaattan abbaa manaa keessanitti ifa baasanii dubbachuu qabdu. Yoo jaalallee ta'e akkasumas obboleewwan keessanis haadha keessanis yoo ta'e dubbachuu qabdu. Gargaarsa kanarrattis amma wanta isin eerru kanarratti haala qabatama naannoo keessanitti hundooftanii wanta isiniif ta'u gochuu qabdu. Dirqama wanta amma isin jedhu kana hundumaa argachuu dhiisuu dandeessu. Wanta argattan san garuu akka naannoo keessanitti akka isin mijatutti gochuun hin danda'ama jechuudha. Hundaa odoontiin keessa immoo wanta tokko yaaltanii hojjetan isa lammaffaatti akka ceetamu hin gorfamaa jechuudha. Isa kana akka nu hubattanidha. Gama yaalatitti isa tokkoffaa irratti hojiin dhiphina hir'isuu sababa kanaaf tokkoffaan kan jiru dhiphina hagan danda'ameen maatii wajjin yeroo kanatti tapha baay'isuu nama wajjin dubbachuu fi akkasumas wantoota nu barbaachisan gochuudhaan dhiphina sammuu agatee hir'isuun dhukkubbii kana nurraa hir'isuu danda'a. Inni biraa tamboo xuuxuu fi akkasumas alkoolii garagaraa fayyadamuun dhiisuun dhukkubbiin kun akka nurraa irratti ta'a. Yeroo baay'ee kun biyya keenyattis rakkoo ta'uu baatu biyyoota biraatitti rakkoo guddaadha. Akkasumas immoo ulfaatina qaamaa qaamni ulfaatina guddaa kan qabdu ta'e akka hir'afamu nu gorfama. Yoo kan danda'amu ta'e inni biraa immoo shaaworii ho'aa fudhachuu akkasumas immoo bishaan gahaa dhuguun bishaan gahaa irratti akkuma kanaan dura isin jenne bishaan gahaa dhuguun qaama kamiifuu fayyaa kamiifuu murteessaa waan ta'eef bishaan gahaa dhuguunis ni fayyada jechuudha. Inni biraa sochii qaamaa gochuu dubartoonni yeroo baay'ee akkuma kanaan dura isin jenne dubartoonni manatti galanii kophaa filatanii yeroo baay'ee rafuu fi kophaa keessatti dhiphina keessa siree keessa irratti dhiphinaan kan dabarsan kun hin barbaachisu jechuudha. Jaalallees ta'e abbaa manaas ta'e yookiin bulisas ta'e buleettis ta'e fudhatanii yeroo kanatti jechuudha. Yeroon bashannanaatis jechuudha. Bashannanaafis ba'uun murteessaadha jechuudha. Yeroo kana hookii gochuun sosochii xiqqaa gochuun sosochii guddaa doonteen xiqqaa gochuun ni barbaachisaa jechuudha. Akkuma kanan biraa immoo isin jenne hirriba gahaa fi boqonnaa gahaa fudhachuu yeroo kanatti. Inni biraa nyaataa fi kuduraa garagaraa fayyadamuu yeroo kanatti akkuma dura isin jedhe nyaata nama jibbisiisaa ol nama guursisaa nama uqqisiisu yookiin nama deebisiisuu danda'a. Kana gochuudhaaf nyaata akka kuduraa nyaata amma fooliin isaanii namatti tolan nyaata nyaanne waliin deebisne jijjiirannee jechuudha. Nyaata nuuf mijatan jenna isa sanniin nyaachuun barbaachisaadha. Inni biraa yoo danda'ame abbaa manaas ta'e haadha ta'e hiriyaas ta'e yookiin akkasumas obboleessas ta'uu danda'a. Garaa keenya wanta ho'aadhaan sukkummachuu garaa iddoon dhukkuba garaa keenya gara gadiitti jiru sukkummachuu ni danda'ama. Ofiifis ta'e hiriyaanis ta'e jechuudha. Kanarratti gargaarsa abbaa manaas ta'e haadha manaas ta'e yeroo kanatti kan ol gargaaruu dandeenyu qofa waan ta'eef kan ol gargaarree sukkuumuun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa bishaan waan qabnuun yookiin aayilaandis ta'uu danda'a wantoota garagaraa bishaan oolchine yeroo san naannoo garaa keenya gara gadiitti irra goone akkuma sukkuumnu sana achirraa godhachuunis ni dandeenya yookiin uffata fayyadamuu dandeenya. Uffata fooxaa yookiin huccuu qulqulluu ta'e bishaan oolchine akkas gochuu ni dandeenya. Akka waliigalaatti irratti inni kana caalaa kan barbaachisu qulqullina keenyas yeroo yeroodhaan eeggachuun ni barbaachisa. Yeroo baay'ee dhiphina akkasumas yaaddoo kan nutti ta'u qulqullina irraa ka'uu danda'a. Akkuma marsaa laguu moodesii yoo kan qabna ta'e haala ta'een yaala barbaachisaa yeroo yeroodhaan ta'een jijjiirachuun ni barbaachisa. Akkasumas qulqullina qaama saalaa naannoo qaama saalaa jiru yeroo yeroodhaan eeggachuun ni barbaachisa. Kun ofitti amanamummaa akkasumas hariiroo nama wajjin qabnu waan dabaluuf dhukkubbii kana nurraa hir'isuu danda'a jechuudha. Inni biraa hariiroon namoota wajjin qabnu cimsuu qabna. Akkuma yeroo kaanii nama hundumaa wajjin tapha jechuu qabna. Erga kana goonee booda haga tokko mallattoon kun nutti furuu danda'a. Egaa nyaata yeroo isin jennu nyaata yeroo kana nu jibbisiisaa dhiinni isin egaa yeroo kanatti
Egaa nyaata kanas wantoota dhiiga kanas bakka buusuudhaaf nyaachuun barbaachisaadha. Kuduraa fi muduraa nyaachuun dirqama. Akka muuzii ta'uu danda'a, abukaadoo ta'uu danda'a, timaatimii ta'uu danda'a fi kan wantoota barbaachisan jechuudha. Nyaata kana baay'isuun barbaachisaadha. Akka waliigalaatti wanti isin jedhu dhiirotas ta'e qaamni hundumtuu dubartiin tokko marsaa laguu yoo irra kan jiraatu ta'e kun fayyummaa ta'uu waan agarsiisuuf hariiroon isaan wajjin ol qabnu kan yeroo kamuu kan hin jijjiiramnee fi kan isaan dura wajjin qabnu ta'uu qaba. Wajjin sosochoon wajjin taphachuun kan duraanitti irraan alaa garaagarummaa hin qabu. Dubartoonni takka yeroo kanatti qulqullina isaanii eeggatan ta'e wanta tokko wanta dhiibbaan irratti hin geessine waan ta'eef wajjin sosochoon wajjin gochuun wajjin taphachuun barbaachisaadha. Egaa akka waliigalaatti erga kana gootanii qorichoota sasalphoo ta'anis ni jiru. Qulqullichoota sasalphoo kan dukkaana qorichaa yookiin faarmaasii naannoo keessanii bitachuu ni dandeessu. Qorichoonni kunniin sasalphoodha. Yoo dhukkubbiin kun amma maloota amma isin hin jenne kanaan kan isinitti furree fi kan isin rakkisu ta'e kan isin dhiphisu ta'e kan inni fayyadamuu hin dandeechi. Yoo achi deemtan ogeessi yaalaa kan isin ajaju ta'a. Qorichoota sana achi fudhachuu ni dandeessu. Mana yaalaa yoom deemne dubartiin tokko dhukkubbiin yookiin marsaan laguutti dhuftee dhukkubbiin garmalee itti dhaga'ame mana yaalaa yoom deemu. Qofa hojii kan hojjechuu hin dandeenye, hojii dhuunfaas ta'uu danda'a, hojii mootummaa kan hojjechuu dhukkubbii kanarraa kan ka'e kana hojjechuu kan hin dandeenye gargaarsa amma asii ol dheerame san gootee kan irratti furuu fi kana gochuu hin dandeenye mana yaalaa deemuu qabdi. Barumsa barachuu kan hin dandeenye yoo ta'e akkasumas yeroo kanatti mana yaalaa deemuu qabdi. Qorichoota sasalphoo faarmaasiyaa yookiin dukkaana qorichaatti bitattee isaanis kan itti furre yoo ta'e ogeessa yaalaa deemuu hin dandeessi. Inni biraa dhukkubbi kun yeroo booda kan dhufe akkasumas mallattoolee biraa wajjin kan ol qabatu ta'e yeroo fakkeenyaaf quunnamtii saalaa godhan kan nama dhukkubu akkasumas yeroo baataan kan nama dhukkubu ta'e akkasumas immoo yeroo quunnamtii saalaa ta'e akkasumas immoo dhala dhabuu wajjin kan ol qabatuu fi rakkoo hormaataa kanneen biroo dhukkubbii marsaa laguutiin alas jiruu fi akkasumas immoo dhangala'aan qaama saalaatiin yeroo kan marsaa laguutiin ala jechuudha. Dhangala'aan foolii qabus kanneen birootis yoo kan ba'an ta'e yeroo kana mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Yeroo mana yaalaa deemtan yaala barbaachisaa ta'e argachuu dandeessu. Inni biraa sekandarii kan jedhamu saniif isaaf sekandarii Dysmenorrhea yookiin dhukkubbii yeroo marsaa laguu gosa lammaffaa kan jennu san inni guutumaan guututti mana yaalatii kan gargaarsa argachuu dandeessanidha. Yeroo baay'ee akkuma isin jenne umrii 30 hanga 40-45 jidduutti waan mudatuuf yeroo sanitti dubartoonni akkas of shakkitan mana yaalaa deemtanii gargaarsa garagaraatu namaaf kennama. Isaaf gargaarsa argachuu hin dandeessu. Har'aaf kan isin qabanne kanuma kanneen nuu yaaltanii kan danda'e ogeessa naannoo keessan jiru dubbisuu qabdu. Fayyaa ta'aa, galatoomaa, guddaa isin jaalannaa, fayyaan uummata keenyaaf.